simatteetta meessimannaa ulamaa takbiira bareedaasa bakkuma jirturraa dhungoo bareedaa caa takbiir rahma rabbi singole bismillahir rahmanir rahim Allahu akbar takbir ما يراتكم بسم الله جد بسم الله ija gaariin ilaalu saamunaan dhiqatee gurraanis dhagahuuf buurii xaragatee gaagura kanniisaa qur'aanaan ulatee nadhii dammaatiifis hayyoota filatee itti yaadee maqaa gaariidhas filatee miisajii khaaliqaa muslimootaan gahuuf kunoo barreeffatee jabaatee as gahe mudhii jabeeffatee jabaatee as gahe mudhii jabeeffatee barakaa miidiyaa media baraka pada sarabida kanu kabno harka khidma dini satif bu'e garab daka tamsasa islama media baraka pada sarabida kanu kabno harka khidma dini satif bu'e garab daka tamsasa islama media baraka hayu fi hayyootan gurguddaa simatee ilmi diin islaamaa irraa waraabbatee hawaasa bal'aadhaaf raabsuuf kan dhaabbatee hawaasa bal'aadhaaf raabsuuf kan dhaabbatee ija gaariin laalu saamunaan dhiqatee gurraanis dhagahuuf guurii xaraagatee gaagura kanniisaa qur'aanaan ulatee nadhii dammaatiifis hayyoota filatee itti yaadee maqaa gaariidhas filatee miisajii khaaliqaa musliimoota biraan gahuuf barreeffatee kunoo arra gahee mudhii jabeeffatee kunoo arra gahee mudhii jabeeffatee badhaasa rabbiidha kanu argam khidma dini saatiif bu'ee garab daka tamsaasa islaama media baraka erga ambiyoota tawhiida tarreessa fadda muslimtoota qur'aana fadhiisaan khayrii tatamsaase fasaada balleessaan rabbiin si haa beeku si hidiin kaddamu kan tamsaasni kan kee bakkayyuu beekamu rabbiin haa milkeessu warra siif cinqamu si dura haa kaasu haa si dakeekamu rabbiin haa milkeessu warra siif cinqamu si dura haa kaasu haa si dakeekamu badhaasa rabbiidha kanu qabnu harka khidma diin isaatiif bu'ee garab daka tamsaasa islaama media baraka hojiin kan kee guddaa halaala mul'ata
sagalee islaamaa mul'isuun beekamta halkanii fi guyyaa fiigdee tattaafatta halkanii fi guyyaa fiigdee tattaafatta gaaraaf laga ceetee baadiyyaa magaalaa oliif gadi fiigda diinii kan kee jala jazaan kee jannata siif ta'uu kajeella hojjette waan gaarii kan siif ta'uu khayrii naggaada akhiraa seentee karaa sirrii tajaajila islaamaa nuuf dheeradhu umrii tajaajila islaamaa nuuf dheeradhu umrii badhaasa rabbiidha kan nuu qabnu harkaa kidmaa diinisaatiif bu'ee gaaraaf dakaa tamsaasa islaamaa miidiyaa barakaa namni waan qabuuni diiniidhaaf dhaabbata kun humnaaf qabeenyaan diinsaa kaddamata kun baree barsiisuun qooda isaa bahata kun baree barsiisuun qooda isaa bahata atis nuuf baadhatte gahee kan kee qooda diinii kee ol qabuuf halkan guyyaa yaadda ifaa diinii keeti geessuuf bakka hunda ifaa diinii keeti geessuuf bakka hunda badhaasa rabbiidha kan nuu qabnu harkaa kidmaa diinisaatiif bu'ee gaaraaf dakaa tamsaasa islaamaa miidiyaa barakaa duulli haasidiidha takkaa yoom dhaabbate booda si deebisuuf waa meeqa hojjette baddeesi balleessuuf toora kaayatte atis kaydii yoom gurralaate baddeesi balleessuuf karoora kaayatte atis kaydii yoom gurralaate rabbii kan kee Alaafin ne imaamonni boodaa jirtan maqaa keessa naa baasa imaamonni laga kanaa ganda kanaa imaamonni ulamaa'in harkanaa baasaatiin asirratti sosoo dhuftanii bareeda biyya asirratti na argaman addafaan imaamonni narraa rabbi bakka kana si fide yoo dhufnallee diinii ati kaleessa irra dhufte sitti maqiran keessa ilmi ati kalee fudhattee dhufte aaminuun humna siyaasa'uun paaworii siifata'uun jedhanii fidan malee ilmi ati ittiin dhuftee teessee fidee dhufamene aaminuun baasa wayii aadaa wayii waan shari'aan ala jiru hin fidne kanaafu ati martuu afaan sheera shaayi afaan sheerokkaayi afaan ulamoota kanaatiin amaanaan jara kennamaa jararra amaanaa sini kennamaa gama kiyya sheeka kiyya sheera shaanii kan deebisaa saantuu lamaa waammatu amma dura bu'aanii majlisa aanaa keenyaas akkuma kana warri isaa waliin hojjetan majlisoonni marti imaamonni asitti nu argamaniiru sheeka kan darasoota kan asitti akka ilmiin kun eegame bira dhaabbatanii darasoonni illee osoo hin rakkatin sheekni kun akka bareedaatti ilmi barsiisanuufi yeroo tokko harka jalaa ol fuudhanii wal qabanii aadii nuuf agala nuuni harka keessa ol qabaati harka ol fuudha wal qabaatan wal qabata Allahu akbar ilmi kana bira dhaabbachuu amaanaa kana nurraa fuudhaniitu miti sagalee tokkoon Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kun ka imaamaatiin majlisaati akka uummata biyyaatti ariyaa fudhachuudhaan darasoota bira dhaabbachuun sheeka bira dhaabbachuudhaan yeroo tokko amaana ittuma jirtutti argaan agarsiisa amaanaa fudhachuu Allahu akbar jama'aan kennootaas alabaa ilmii ariyaa fudhachuun adaba shari'aa naamusa shari'aa silaa hin beektanii suni waan nu rakkisus miti nu dhibus miti tartiiba jiruun akka jiruuni ariyaanii jiraachuu qaba ariyaa fudhachuu qabdanii darasoonni isin keessatti rakkachuu hin qabu kuni akkasi asumaanis immoo bulchaan aanaa keenya
qaamonni mootummaa as keessa jiranu fuulduratti as nuu ba'anii amaanaa kana nus isin bira dhaabbanne abshiru akka nuun jedhanuuf bulchaa aanaa keenya obbo Haadir Abbaa Imaam sadarkaa isaanii rabbi olluufa fuudhu fuulduratti as dhufanii isin bira jirra amma jirru horee jiraarraas bakka bu'anii qaamota barbaachisu mararraa bakka bu'anii dhufanii dhuunfa dubbatan kana bira jirra amaanaa kana fuudhe jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanaan kun amanaa guddaadha. Isinuma wajjin kunan yoo nu gargaartan yoo nu bukkee jiraatan si wajjin kunaa kophaa garuu boodaan. Nu wajjin jirtu yoo nu wajjin jiraatan malee hanqofaan booduu amanaan kun jabaa walitti gaafatamu. Mee wajjiniin jirraa si gargaarree wajjin kunaa warri jettan harkaan natti agarsiifta. Inshallah ulfaadhaa anis amanaa jara jedhan nama rabbiin dandeessise amma iddoo kana jirru hin fuunaa waa tokko wanti ulfaatu hin jiru amanaa kun irra hin barbaadu. Namni itti deebi'ee guyyaa Jumaa isinitti himaa walumaan amanaa fuutanii amma immoo abbootiin irreechi amaa'ota du'aatota fidee waan guddaa hojjete baankiin kun yeroo boba'aan jabaatee rakkisee jiru baankii kana baankii guddatee mul'atee jira rabbi haa taasisu. Banking kuni banki addunyaa keessatti sadarkaa duraatti achi deemu rabbiin haa taasisu. Allahu akbar. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجاني إن شاء الله ربين كينيا قالني إسافة قالوا إيجانامو إيجا ربين قالتهم فتوتي شيخني جنوبنا جيسن وبرسيسن شيخني كينيا شيخ عبد الكريم أكاسم شيخني رود إيرا خبرة الشيخ رشاد أكاسم كلين شيخن نتي رتبرني كنورا فقو جران كن إيهو جران مر إساني قالتا قداك أبني ها قالتهم من جنة إتيان سوراني نموني نانو كنتي أرقم هوا تمساحس إسلام ميديا بركة وجين كنك قدام حلالا ملتا سقلي إسلام ملسون بكمتا حلقني في قويا في كتتا فتا غراب لقجيتي باديا مقالا وليف قدي في قدا ديني كنك جلا جزانك جنة سيفتو كجلا